itti guutee tanan gulantaa fudha yeroo kaani. Gadi guutuu gaazexeessummaa irratti dabarsuuf aarsaa akkamii kaffaluun danda'ama? Har'a seenaa gaazexeessituu fi mootittii waltajjii Zinaash Olaanii yookaan haadha loonii isiniif qabadheen dhufee hamma xumuraatti na hordofaa jechuun hawwii koodha. Zinaash Olaanii Laaloo Qileetti dhalattee abbaa ishee faana magaalota baay'ee irraa akka naannoftee dubbatti. Namoonni bilbila qabdan guyyaatti yeroo baay'ee dhiifama herreega dabalataa guuttadhaa jechuunis isin biratti beekamte jedhee yaada. Gaafachuuf lakkoofsa tokko tuqaa. Maarree Zinaash mul'ata ishee dhugoomsuuf mana keessatti dallaa irratti gaazexaa maxxansitee dubbisuun afaan ishee shaakalsiisaa guddate. Daawwattoota keenya attam jirtu? Ani Zinaash Olaaniitii oduun isinii dhiyeessa. Kan nama dhibu gara hojii miidiyaatti yoo dhuftu mul'ata isheetiif jettee raadiyoo Itoophiyaa keessatti waggaa 6 guutuu kaffaltii tokko malee tola ooltummaa tajaajilteetti. Mooraa koorratti mitiiti naannoo kanatti jaboota. Ga'ee ishee afaan Oromoo fi ETV keessatti dandeettii ishee cimsitee billisee irranaa fi Aayidaa Kabbadaa faana ta'uun bara sana ETV afaan Oromoo keessatti sagantaalee garaagaraa fi bistuu oduu gadi fageenya qabdu ta'uun calaqqisiisteetti. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jiraattota naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal waliin mari'ataniiru. Gammoojjii fi gaara ol baatee tamsaasa kallattii dhiyeessuun uummata bira geesseeti. Sagantaan keenya gara xumuraatti daawwattoota keenya. Faanaa Broadcasting keessatti sagantaa safuu seeraa jechuun seera fi aadaa walitti fiduun seenaa hojjetteetti. Daawwattoota sagantaa safuu seeraa akkam jirtu? Zinaash hojii isheef kabaja guddaa qabdi. Oduun darbuun sa'aatii 2 dursitee argamuun ishee amaleeffannaa isheeti. Kanaafis badhaasa awwaardii bara 2019 injifatteetti. Waan hin danda'amne, waan hin yaalamne yaaltee waltajjii gurguddoo biyyoolessaa dandeettii isheetiin waan hooggantuuf mootittii waltajjii jedhamuun waamamteetis. Bunaaf nagaan dhabinaa akkam bulchan. Kallattiidhaan OBN sagalee uummataatiin isin bira gahaa jira. Kana malees uffata aadaa Oromoo adda addaa kan akka Shawaa, Booranaa, Gujii, Arsii, Jimmaa fi Wallaggaa miidhagsitee uffattee waltajjii miidhagsiteetti. Waa'ee uffannaa aadaa Oromoo anarra uffadhe kana waan tokko haasofna. Maarree aadaa fi uffata Oromoo guutuu babal'isuuf fakkeenya dargaggootaati. Har'ammoo haadha fi akkoo seenaa boonsaa qabda. Amma Finfinnee keessa kan jiraattu yoo taatu damee miidiyaa fi promooshinii yookaan Zinaash Olaanii Promotion and Entertainment irratti dhaloota haaraa dandeettii qaban simachuu fi guddisuun beekamti. Quba qabdu yoo ta'es isinoo seenaa ishee kanarraa maal barattanii? Mee yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Laayikii fi fooloo gochuu hin dagatinaa. Ani qaxalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaa waan dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.